Yuunivarsiitiin Harraambee dura bu'oota manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa mootummaa fi dhuunfaa magaalaa Adaamaatiif dijitaalaayizeeshinii irratti leenjii kenne. Mala baruu fi barsiisuu dijitaalessuun milkaa'ina mul'ata Smart Adaamaaf gumaachuu kan jedhu mata duree leenjichaati. Leenjichi mala barnootni kana dura itti kennamaa ture adeemsa dijitaalawaatti jijjiiruun manneen barnootaa keessatti bu'a qabeessummaan akka mirkanaa'u tolchuu kaayyeeffate jedhan pirezidaantiin Yuunivarsiitii Harraambee Dr. Abtaamuu Takka. Amma duratti leenjirratti ennaa kennamaa ture akka argitanii education poverty yeroo baay'ee ammaan biyya keenyas ta'ee Afrikaa keessatti bal'inaan rakkoo ta'aa jiru barsiisaniin barsiisa barataa sun garuu barateera barsiisuun haala kamiiniyyuu barsiifamaa jira barataan soogahame barateera amma akkuma argitan biyya keenyattis kutaa 12 irraa kaasee akkasumas immoo yuunivarsiitii ennaa fixanis exit exaamii jira kutaa 12 immoo yuunivarsiitii galuudhaafis immoo entrance exaamiitu jira barataan baay'eessaa garuu milkaa'in jiru maaliif barataan kun hin baranne kutaa galee hin baranne jechuudha barateera garuu rakkoon jiru maali barataan kun waan barate san beekera qulqullinni barnoonni itti kennamu sun akkami kutaa galeef barate jechuu miti garuu dijitaaliin kun kana hunda salphisa kutaa galee baratuu caalaa barataan kan barate sanis maateriaalii barate sanis onlaayinii argata wanni isa jala darbu hin jiru waan naasan barsiisan dubbate yeroo san isa miliqeerassee deebi'ee argata sistema irra waan jiruuf. Yuunivarsiitiin Harraambee dhaabbata adda durummaan hojmaata dijitaalawaa diriirseedha jedhan yuunivarsiitichatti pirezidaantii ittaanaan dhimmoota dijitaalaayizeeshinii fi barnoota marsariitii obbo Biruuk Miliyoon muuxannoo gama kanaan gabbifatames karoora waggaa 10 damichaa dabalatee kaameraawwan nageenyaa diriirsuun eegalame qaama galma tajaajila hawaasaa ismaart taasisuu kan ta'e barnoota irrattis hojiirra oolchuun magaalaa Adaamaatti babal'isaa jirra jedhan. Initiatiiviin Smart City tokko Smart People kan jedhudha. Kanaaf initiative san keessais akka waliigalatti uummanni illee digitalizationiidha wal qabatee awareness isaa uumamuu qaba. Kanaaf immoo amma Smart Education keessa barsiisotaaf kan trainingii kennaa jiru itti aansine immoo akka walii uummataaf illee akka waliigalaatti Smart People isa jedhu initiative jedhu sana galmaan ga'uudhaaf akka waliigalaatti jiraattotaaf illee training digitalization kennuudhaaf karoora qabna jechuudha. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaa olaanaan Harraambee Business Group obbo Fayyisaa Araarsaa addunyaa yeroon jijjiiramtuu fi wanta uumamu tilmaamuun dhibu akkasumas walxaxaa fi hubachuuf rakkisu faana tarkaanfachuuf beekumsa gareen yookaan kutaatti horatamu madditti kan dhuunfaadhaan adeemsa dijitaalawaan horatamus akkaan barbaachisa jedhan. Kanuma hubachuun yuunivarsiitiin Harraambee yaada haaraa burqisiisaa dorgomtummaa ceesisuu uumuuf hojmaanni dijitaalessuu diriirse bifa dorgomtummaa lammiilee mirkaneessuun magaalaa Adaamaatti dameelee adda ittiin raawwatame dabalatatti barnootaanis caalatti dhugoomsuuf leenjii kana itti fufiinsaan kenninaa ibsan. Namni filannoo garaagaraa qabatee ogummaa isaa wajjin hojii hojjetu wajjin jireenya isaa wajjin waan wal qabatu barachuun sanii of qopheessuun barbaachisaadha. Kanaafuu barsiisaan immoo gahee guddaa waan qabuuf leenjii amma yuunivarsiitiin Harraambee haala kanaan jalqabe kana barsiistota magaalaa kana keessa jiru karoorfa amma ji'a lamatti karoorfa qabanne waggaatti yeroo 5-6 barsiisota magaalaa kanarratti leenjii akkanaa gaggabaabaa kana kennineef namni sun self education irratti of barsiisuu of goomsuu irratti xiqqoo dabalata jechuudha. Kanaafuu akka yuunivarsiitii dhuunfaatti nu gaheen keenya soosaayitii uummanna keenya keessatti waan impaaktii qabu hojjechuun dirqama keenya waan ta'eef leenjii kana kan barsiisota irratti daangessinu qofa osoo hin ta'in akka magaalaatti Smart City irratti amma maaltu hojjetamaa jira. Smart Cityin kun maali yaadrimeensaa seektaroota garaagaraati irraa. Smart Cityin bishaan wajjin maalii wal qabata? Ibsaan maalii wal qabata? Jiruu namaa wajjin maalii wal qabata? Geejibaan maalii wal qabata? Kooriidariin maalii wal qabata?
bulchiinsa lafaa wajjin maalii wal qabata kana uummanni keenya beekuu qaba jechuudha. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa magaalaa Adaamaa obbo Darajjee Tasfaayee Yuunivarsiitiin Arraambee dhaadannoo barnoota qulqullina qabuun hawaasa ceesisuu jedhu hojiilee raawwatuun qabatamatti kaajira jedhan. Leenjii adeemsa baruu fi barsiisuu manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa dijitaalessuuf yuunivarsiitichi kenne hojiirra oolchaa babal'isuufis cichoominaan ni hojjetamaa eeran. Yeroo jalqabaatiif manneen barnoota sadarkaa lammaffaa irratti xiyyeeffannaa olaanaadhaan yoo hojjenne manneen barnoota sadarkaa tokkoffaattis leenjiin kun akkanumaan itti bu'a. Sababni isaa yeroo tokkotti namoota kan hunda bakka tokkotti leenjisuun xiqqoo ulfaataadha waan ta'eef yoo ilaaltan amma namoonni asitti leenji'an kun 100 oli jechaadha. Mana barumsaa 44 irraa nama 3 gaafa walitti fiddu kun ammoo ka'umsi keenya barnoonni keenya teknooloojii walitti hidhamuu qabaa. Akkuma reefu jenne sun e-learningii mana barumsaa keessa jiraachuu qabaa. Digital library qabaachuu qaba manneen barnootaa keenya sadarkaa lammaffaa kana keessatti. Kanaaf ammoo maaltu barbaachisaa? Namni teknooloojii kanaan hubannoon inni qabu wal fakkaataa miti ammas kan laallu. Isa qofaa miti amaluma nuti ta'ee namoonni teknooloojii kana resist gochuun isin jiraachuudha. Isa sana ammoo hambisuudhaaf leenjiin akkanaa kun baay'ee murteessaadha waan ta'eef nama tokko qofa leenjiftee galmaan ga'uu waan hin dandeenyeef yoo xiqqaate mana barumsaa tokkorraa nama 3 wanni fidameefis humna ta'ee waliin istaafii gaditti hafe sana leenjisanii barnoota keenya teknooloojiidhaan deeggaramee ga'umsa barataa sanaa mana barumsaa keessatti hojii nuti hojjennu dijitaalaayizd akka ta'uuf baay'ee murteessaadha waan ta'eef leenjiin kun kaayyoon isaa gurguddaan tokko kanaaf jechaadha irra kan qophaa'eef. Hirmaattota leenjichaa keessaa kanneen dubbifne yaada kennaniin. Leenjii kanarraa kan hubanne waan guddaa baay'ee hubadheera. Innis dhimmoota dijitaalaayizeeshinii barnootaa e-learningii wantoota kana fakkaatanii fi yeroo ammaa gara addunyaan itti deemaa jirtu gara globaalaayizeeshiniitti nu oofaa jira waan ta'eef barsiisanis barattoonnis upgrade of godhanii fooyyessanii addunyaa kana wajjin dorgomaa akka ta'uu danda'an baay'een leenjii kanarraa hubadhe jechuudha.